Akkam jirtu kanneen chaanalii kana yeroo jalqabaaf bantan ani Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Fayyaa Ijoolleef Daa'immaniiti. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanalii kana sabiskiraayib hin goone taanaan sabiskiraayib gochuun daa'imman ilaalchisee barnoota ani yeroo yerootti isin qopheessu akkasiin dabarre taasisa. Har'a kan isin qabadhee dhiyaadhe gaarii daa'immanii ilaalchisee maatiin maal beekuu qabu kan jedhu irrattidha. Maatiin hundi daa'imman isaanii yeroo jalqabaaf yeroo isaan daa'imuuf jedhan, yeroo isaan ka'anii taa'uuf jedhan, yeroo isaan ka'anii deemuuf jedhan arguu hawwu jechuudha. Kana keessaa immoo yeroo ammaa daa'imman akka isaan ka'anii deeman jajjabeessuuf yookaan akka isaan ka'anii deeman dafanii arguuf yeroo ammaa maatiin hedduun keessumaa magaalota keessatti gaarii daa'immanii fayyadamuun daa'imman gaarii sana keessa kaa'uun kan baratamee itti fayyadamaa jiru jechuudha yeroo ammaa hawaasa keenya keessatti. Gaarii daa'immanii jechuun wanta daa'imni kun keessa jirudha. Daa'imman keessa keenyee akka isaan hin kufne akkasumas immoo akka isaan of hin miineefis hin fayyada jechuudha. Daa'imman yoomii eegalanii gaarii daa'immanii kana fayyadamuu danda'u kan jedhu gaaffii maatii hedduudha. Umurii ji'a meeqaa kaasne achi keessa keenyu kan jedhu gaaffii maatii hedduudha. Daa'imman gaarii fayyadamuun dura ni jalqabaa mataa isaanii qabachuu danda'u qabu. Mataa isaanii baachuu danda'u qabu jechuudha. Yeroo ol fuunu mataan isaanii of danda'uu qaba. Akkasumas immoo gaarii sana keessa yeroo dhaabbatan yeroo achi keessa keenya miilli isaanii lamaan lafa tuquun lafa sappoortii gochuu qaba jechuudha. Lafa tuquu qaba jechuudha miilli isaanii lamaan rarra'ee turuu qabu. Rarra'ee taataan daa'imni sanaaf hin geenye jechuudha. Kanaafuu tokko daa'imni mataa isaa qabachuu danda'uu qaba. Lammaffaa immoo hojjaan daa'imaa dheeratee yeroo gaarii sana keessa keenya miilli isaa lamaan lafa tuquu danda'uu qaba jechuudha. Kanaafuu akka waliigalaatti gaariin daa'immanii daa'imman umurii ji'a 4 hanga ji'a 16 gidduu jiraniif fayyada. Ji'a 4 hanga umurii ji'a 16. Ji'a 4tti daa'imni hedduun mataa isaanii ni qabatu. Akkasumas immoo gaarii kana keessa gaafa keenya miilli isaanii lafa tuqa jedhama. Akkasumas immoo ji'a 16 booddee gaarii miti maaliifi ji'a 16 booddee daa'imman gaarii kana keessa ofuma isaanii ba'anii deemuu barbaadu waan ta'eef ol ba'anii keessaa ba'uuf yeroo jedhan kufanii of miidhuu danda'u jechuudha. Kanaafuu daa'imman umurii ji'a 4 hanga ji'a 16 gidduutti gaarii daa'immanii kana itti fayyadamna jechuudha. Akkuma argitan kana daa'imni kun amma miilli isaa lamaan lafa ga'ee jira. Akkasumas immoo mataa isaa qabatee jira. Of hin miidhu jechuudha yeroo as keessa jiru. Faayidaan isaa maadha? Gaarii daa'immanii kana fayyadamuun kuni dhuguma akka isaan dafanii deeman taasisaa faayidaa maalii qaba kan jedhu yoo ilaalle inni jalqabaa gaariin daa'immanii wantoota qalbii daa'immanii hawwatan hedduu waan qabuuf guddina sammuu isaanii cimsuuf akkasumas immoo miira arguu sisseessuuf yookaan visual stimulation kan jedhu kanaaf ni fayyada jechuudha. Maaliifi halluun gaarii kana halluu adda addaa jira. Akkasumas immoo wantoota daa'imman ittiin taphatan adda addaa jira. Muuziqaa yookaan kilaasikaalee adda addaa dabalatee wantoota daa'imman taphachiisan hedduu jira jechuudha. Kun immoo guddina sammuu isaaniif akkasumas immoo miira arguu isaanii sisseessuuf ni fayyada. Inni gadi biraan gaarii kana keessa waan dhaabbataniif yeroo kana keessa ta'an egaa akka dhaabbatan isaaniif mijata. Yeroo dhaabbatan kana immoo sosocho'uuf waan shaakalaniif akka isaan deeman akka isaan asiif achi socho'an akka isaan deemuu shaakalan isaan taasisa. Akka isaan gargaarsa nama biraa malee sosocho'uun naannoo isaanii ilaalanis ni taasisa jechuudha. Tariitii haala bakka bal'aa ta'e keessa ta'e gaarii sana keessa yeroo dhaabbatan gaariin sun kan gommaa qabu waan ta'eef asiif achi deemsisa daa'immanii gargaarsa nam tokkoo malee asiif achi deemuun naannoo isaanii exploore gochuu danda'u, naannoo isaanii ilaaluu danda'u jechuudha. Akka isaan yeroo deemuuf jedhan kufanii of hin miines ni taasisa. Daa'imman naannoo ji'a 11 ji'a 10 kaanii dhaabatanii muka qabatanii waa qabatanii deemuu jalqabu. Ji'a 11 ji'a 12 naannoo kana yeroo kana immoo ol kaanii deemanii kufuun kan jedhudha. Yeroo kufan immoo akka isaan of miine akka isaan wanta isaan miidhuu irratti kufanii akka of miine isaan taasisa jechuudha. Maaliif yoo kufanii achi keessa dhaabatanii keessa hin ga'ani itti naanna'ee qabamee waan jiruuf kanaaf akka isaan kufanii of miines ni gargaara jechuudha. Akkuma argitan kana daa'imni kun hirkatee jira. Garamatti kufuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf daa'imman akka kufanii of miine akka isaan naannoo isaanii asii achi socho'anii ilaalan ni taasisa jechuudha wanti kun. Miidhaan isoo maalii jennee ilaalle ni jalqabaa daa'imman yeroo dheeraaf yoo kana fayyadaman umurii ji'a 4 kaasanii hanga ji'a 16tti continuously yoo kana fayyadaman osoo asiif achi dhiisanii asiif achi hin galagaliin akkasumas immoo osoo hin daa'imin waan darbaniif qaamnii fi jabinni qaama isaaniif akkasumas immoo jabinni foon isaanii deemsaaf isaan gargaaru. Hin jabaatiin waan xiqqoo turuuf kanneen kana hin fayyadamin irra
yoo wal bira qabnee ilaalle warreen gaarii daa'immanii kana fayyadaman of danda'anii deemuu irratti xiqqoo boodatti hafu. Kanneen kana fayyadamne xiqqoo dursanii deemu jechuudha. Warri kana fayyadamne naannoo ji'a 12 yoo kan deeman waggaa tokkotti, warri kun immoo naannoo ji'a 13 ji'a 14 xiqqoo ji'a lamaan tokko boodatti hafanii deemu jechuudha warri gaarii fayyadaman. Sababiin isaas hin daa'imin hafu, of danda'anii taa'iin hafu. Kun immoo jabina foonii fi qaama isaanii deemsaaf gargaaru irratti dhiibbaa xiqqoo waan qabuuf xiqqoo boodatti hafuu danda'u jechuudha. Akkasumas gaarii keessa dhaabbachuun wanta taa'anii hin qaqqabne bira waan ga'aniif meeshaa qabanii ofirratti kuffisuu danda'u. Meeshaa taa'anii hin qaqqabne gaarii keessa dhaabatanii qaqqabu waan ta'eef teebilii irra bakka adda addaa meeshaa jiru hiixatanii fuudhanii ofirratti kuffisuu danda'uun of miidhuu danda'u jechuudha. Of eeggannoo gochuu qabnu. Maatiin of eeggannoo akkamii gochuu qabnu yeroo daa'imman gaarii daa'immanii keessa keenya yoo jenne ni jalqabaa yeroo guddataa deeman jechuunis keessuma ji'a 16 booda daa'imman as keessa kaa'uun rakkoo mataa isaa fiduu danda'a. Maaliif akkuma suuraa irratti argitan kana daa'imni kun keessaa ba'uuf jedhee ofiisaa ol yaabbatee mataan kufuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo guddataa deeman ji'a 16 booda kana fayyadamuun gaarii miti jedhama akka waliigalaatti. Inni lammaffaan lafa isaan irra deeman wanti miila isaanii waraanu akka hin jirre hubachuu. Tariitii miila isaanii waa waraanee akka isaan hin madeessine yookaan isaan hin miine ilaaluu qabna jechuudha. Yookaan immoo caammaa itti keewwisuun barbaachisuu danda'a jechuudha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Chaanalii kana sabiskiraabii fi laayikii gochuun daa'imman ilaalchise akka namileen barnoota hedduu isiniif qopheessu na jajjabeessa. Hedduu galatoomaa.